अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अकम jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u egaa daawwattootan kiyya barumsarraa kana keessatti waan isin barsiisu haala suuraa mobaayila keessanirraa tokko suuraa galarii keessaa suuraa tokko suuraa dhuunfachuu barbaadan tokko jechuudha suuraa namni galarii keessan keessatti akka hin agarre barbaadan tokko jechuudha suuraa isinitti jabaasu tokko jechuudha salphumatti jechuudha akka namni tokkolleen hin shakkinetti akka namni tokkolleen gonkumaayyuu hin agarretti jechuudha suuraa barbaadan filatanii darbaa jechuudha suuraa dhuunfachuu barbaadan tokko salphumatti mobaayila keessanirratti dhuunfachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadhaa yeroo subscribe gootan mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan ol kajeeltu irratti tuqachuun dagatinaadhaa barumsi asirratti barsiisnu yeroodhaan notification mobaayila keessan irratti akka isinii dhufu jechuudha nama ture jechuudha isinii galee akkasuma namoonni haaromni amma dhufaa jirtan jechuudha YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan barumsaan garaadhaa isin darbee barachuu hin dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadhaa gaafii garagaraadhaa qobaatan komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isiniin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa appilikeeshinii gadi buufachuu qabdanitu jira jechuudha. Appilikeeshinicha argachuudhaaf pilaastorii keessa ni galtanii bakka seerchi kanarratti jechuudha daayilar volt jettanii barreessanii. Egaa ani buufadhee waan qabuuf oppinuma naa fidaa yeroo buufattan oppirratti kilikni gootanii. Egaa achi booda raatii xiyya sana kilik gootan ishee argamu egaa sana ammallee kilik itti gootanii haala kanaan kilik itti gootan jechuudha. Ammallee raatii kilik itti gootu. Ammallee halluu kilik itti gootu. Ammallee halluu kilik itti gootu. Ammallee halluu gootu. Ammallee afuraffaa halluu gootu jechuudha. Egaa achi booda raatii kilik gootu. Asirratti jechuudha ayya ishee ni barreessanii jechuudha paaspoortii jechuudha isinii galee akkasumaan jechuudha. Achi booda save hojii kana kilik gootanii ammallee okay kilik gootanii egaa haala kanaan fakkii bilbila yookiin paawunii bilbilaa sana isinii fide jechuudha isinii galee egaa ammoo wanti gochuu qabdan jechuudha ramzii itti gootu jechuudha isinii galee aappii kana ramzii itti gootu jechuudha egaa fakkeenyaaf ramzii kan hin barbaadeen itti godhaa isinillee akkasuma kan barbaadan kan isin tolu tokko itti gootu jechuudha fakkeenyaaf amma 665 egaa achi booda haala kanaan okay kilik itti gootu. Ammallee akiida godhuudhaaf yookiin ammoo koonfirmii godhuudhaaf jechuudha 665 kan ammoo barreessan sun jechuudha. Ammallee okay kilik itti gootu jechuudha isin galee. Ammallee okay kilik itti gootu. Ammallee haala kanaan fuula kana isin bana jechuudha isin galee images video audio file wanta garagaraa isin fide jechuudha. Egaa anamma kan suuraatii fi kan viidiyoo isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa amma as keessatti suuraa dhuunfachuudhaaf jechuudha bakka images yoo kana kilik ni gootanii ammallee fakkii da'uu tana kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan suuraan mobaayila keessanirra jiru hunda waan galarii keessan keessaa qabdan isiniif fide jechuudha isin galee egaa haala kanaan suuraan as keessatti deebi'ee jira jechuudha suuraan galarii keessa jiru suni amma as keessatti deebi'ee jira jechuudha suuraa kana sadeen amma namni galarii keessatti arguu hin danda'u jechuudha isin galee ammallee kan viidiyoolleen akkuma sana jechuudha bakka viidiyoo kana kilikni gootanii akkuma salattiidha da'uu tana kilikni gootanii viidiyoo mobaayila keessanirra jiru hunda isiniif fide jechuudha isin galee tokko irratti kilikni gootanii achi booda dan irratti kilik gootu jechuudha. Haaluma kanaan jechuudha haaluma sulatti isa suuraa isinitti agarsiisan haaluma sulatti isa suuraadhaa isinitti agarsiisan jechuudha isin galee egaa bakka suuraa kanaa suuraa sadii jira bakka viidiyoodhaa immoo tokko jira jechuudha isin galee egaa amma jechuudha wanti gochuu qabdan jechuudha ammas yoo suuraa kana gama galariidhaa deebisuu barbaadan jechuudha isin galee bakkuma suuraa kanarratti kilik gootaniiti suuraa gama galariidhaa deebisuu barbaadan san irratti kilikni gootanii achi booda fakkii ijaa san irratti kilikni gootanii xawwaalii gama galariidhaa deebi'ee jechuudha isin galee amma suuraa lama qofatu jira jechuudha silatti suuraa sadii ture amma lama qofatu jira jechuudha isin galee kan viidiyooleen akkuma amma isa suuraa isinitti agarsiiseeti jechuudha isin galee egaa haala kanaan salphumatti suuraa fi viidiyoo barbaadan jechuudha filattanii mobaayila keessan irratti akka namni hin agarretti akka namni hin shakkinetti dhuunfachuu dandeessa jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya jechuudha appilikeeshiniin kun waan inni nama gammachiisu jechuudha namni tokkollee mobaayila keessan irratti appilikeeshiniin kun suuratu nuti dhokate jee shakku tokkollee nama hin jiru jechuudha maaliif sababaan isaadha wanni akka bilbilaati jechuudha yeroo irratti dhahan haaluma kanaan bilbila fidaaf malee gonkumaayyuu suuraa hin fiduuf yookiin namni suuraa jee hin shakku jechuudha. Kanuma ittiin bilbilatan jeetuma bira kuta malee jechuudha isin galee ammallee jechuudha yoo shakki biraa qabaatan yoo namni appilikeeshinii kana hin shakka jettanii of shakkitan jechuudha appilikeeshinii kana mobaayila irraa dhoksuu dandeessan haalli itti dhoksitanis jechuudha
Mobaala keessan yeroo tokkoof qubatee gudduutiin gadi raggattanii achi booda haala kanaas ni fide jechuudha isin galee achi booda home screen settings ka jedhu kana kilik irratti ni gootanii achi booda gadi ni buutanii hide apps ka jedhu kilik ni gootanii egaa achi booda appilikeeshinii san ni barbaadan jechuudha appilikeeshinii suuraa itti dhasutan san jechuudha inni kinoo kana irratti kilik ni gootanii apply ka jedhu kilik irratti gootanii haala kanaan dhokatee jira jechuudha isin galee amma fuula mobaayilatti deebinee ilaalle hin jiru jechuudha haala kanaan salphumatti appilikeeshinichallee mobaayila irratti fuula mobaayilaa keessanirraa dhossuu dandeessu jechuudha isin galee fuula mobaayilaa irratti immoo appilikeeshinicha deebiftanii suuraalee keessa jiru ilaaluudhaaf jechuudha akkumaan amma isinitti agarsiise mobaayila keessan gubatee gudduutiin gadi irraa argattu achi booda fakkii siitingii tana jechuudha home screen settings ka jedhu kilik ni gootanii ammallee bakkuma silattii san jechuudha hide apps ka jedhu kilik ni gootanii achi booda appilikeeshinii silattii dhosta suni matarratti isinii ba'a jechuudha awwala kan isinii dhufu isaa irratti kilik ni gootanii apply ka jedhu kilik ni gootanii haala kanaan fuula mobaayila keessan irratti deebistanii jirtan jechuudha isin galee egaa haala kanaan salphumatti appilikeeshinii dhofachuu dandeessanii haala kanaan ammallee suuraalee garagaraadhaa suuraa dhofachuu barbaadan akkasuma viidiyoolee garagaraadhaa salphumatti haala kanaan mobaayila keessaniin dhofachuu dandeessa jechuudha haala namni hin shakkineen haala namni gonkumaayyuu waan kana hin agarre jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib godhachuu akka hin daganne akkasuma barumsa keenyaa isinitti tola viidiyoo keenya laayik gootanii yoo jabeessuun dagatinaadhaan waan hordoftaniif galatooma.